Yooyyaa harka foonee jirra jirtu bagana gaan dhuftan namoonni haaraan arra mana kanatti dabaltan mallattoo diimtuu sana balleessuudhaani subscribe gochuudhaan jechuudha koomentii jala yaada keessan naaka na jajjabeessa isin jechuun barbaada taraa isin laayikii gootanuun subscribe gootanuun dhufee natti mul'ata. Kanaaf wala jajjabeessinu arra moo viidiyoo ajaa'ibaan isiniif qabadheetiin dhufee isheenis kintaaroti irraa dhumaanumatti akka fayyuu dandeenya kan jedhudha. Viidiyoo duraan isin dalage cinatti akkaataa itti fayyadama isaallee adda baasarra kan isiniif ibsu ta'a. Haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana turuun isin irra jiraata. Amma gara viidiyoo deemnu. Convocou, talvez cê tá com popo é vapo, vapo no setor é vapo, vapo do vapo. Namoonni dhibee garaagaraa mana keessan teessanii yaalamuu fedhii qabdan akkasumallee yoo dhukkubni sun akkam ta'e mana yaalaa deemne dirqama yaalamuu qabna kan jedhu namoonni hedduun kan rakkachaa jirtan mana keenya qofatti dabalamuudhaani barnoota fayyaa mana keessan keessa teessanii argachuu dandeessu. Kana waanta ta'eef kintaaroti gara taa'umsaa irratti nutti bahee nu carnaqu nu rakkisu. Yeroo nu fincoomnu kan dhiiga waliin dhufu kan akkasuma nu oksisu kan nu dhiigu kan gara alaatti bahee akkasuma gara keessaatti kan nu rakkisu jedhee duraan mata duree isaa ibseetiin ture. Haa ta'uti garuu viidiyoon isaa hojjetameeti jira. Maal gochuu qabdu saamunaa ilkaanii isiniin jedhe sana koolgeetii amma kan fedha ta'u jechuudha. Kan fedha ta'u bifa barbaade qabaatu tokkumadhaa jechuudhaan garuu koolgeetii sana ta'uudha qabaa jechuudha. Wanni sun isin guba isiniin jedheetiin jira. Waan sana baastanii qubaan jechuudha wanta wayii fayyadamtanii pilaastikii wayii fayyadamtanii irra rigduu jechuudha itti dibdu baay'istanii itti dibdu yeroodhaaf isin guba sa'a tokko ofirra tursitu jechuudha yoo xiqqaa sa'a tokko ta'uu qaba. Kana booddee ofirraa miiccatu guyyaa 2-3 fayyadamii bu'aa isaa atiyyuu ni argitaa jechuudha akkuma obboleetti keenya kan bu'aa isaa dhuftanii natti himuu hin dagatinaa mana keessan teessanii dhibee hamaa kan silaa birrii meeqa deemtee baasuu dandeessu mana keessa teessee argattee jechuudha. Kanaaf laayik gochuun sirra jiraata. Thank you. Ilaala.